Itoophiyaanonni uummata nagaa jaalatanii fi rakkoo yoo isaan mudates Oromoo gidduun galchiin ofuma isaaniitii duudhaa marii fi marabbaan wal abdii furanii araara buusanii tasgabbii waliin jiraachuu beekanidha. Kanaaf immoo aadaan sirna araaraa sabootnii fi sablammoonni biyyattii qaban kanaaf ragaadha. Komishinii marii biyyaalessaas duudhaa ganamaa sirna mariif marabbaa hawaasni biyyattii qabu gabbisuun rakkoo yeroo dheeraaf biyyattii keessatti gangalatee har'a ga'ee furuuf sadarkaa gadiitii mariisaa kan ture goolaba isaatiif bakka bu'oota uummataa namoota 4000 ta'an waliin adoolessa 8 irraa jalqabee Finfinnee keessatti mari'achaa jira. Hirmaatota marichaa keessaa haadha Siinqee Saafiyaa Yuusufii fi aadde Sittiinaa Mahammad dubbisneen mariidhaan waan hin hiikamne akka hin jirree fi biyya guddoo qabaachuuf har'a mari'achuun murteessaa ta'uu ibsan. Akka barbaannetti waliin mari'annee mari'achuun gaariidha. Waan teessee mari'attee olkaatee fudhattaa jechuudha. Oromoon gizee maaf maaftu. Kuni maali? Waan ammatti jirru kanaa jechuudha. Namni mari'atee waan inni hin qabu, waan inni hinnees hin qabu, waan hin finnees hin qabu. Marii tokkummaati, marii biyya ijaaruuti. Marii boruuf biyya ijaaruu deemuuti haala gaariin mari'achaa jirra. Kan afaan Oromoo danda'u afaan Oromootiin hiikamee fi kan afaan Affaarii danda'u afaan Affaariitiin hiikamee fi kan afaan Amaaraa hin dandeenye Oromiffaan hiikamee fi mirga guutummaa keenyaan nu hiikameera waan ta'eef baay'ee waan namatti toludha gaariidha. Obbo Mangistuu Gumii hirmaataa marii biyyaalessaati. Hirmaattonni ajandaa bocaman irratti karaa iftoomina qabuun bilisaan yaada isaanii kaasaa akka jiranis eeraniiru. Bilisaan namni yaada isaa rifleekt akka godhuu fi ajandaa qophaa'e irratti immoo namoonni bilisaan akka yaada isaanii kaasan ajandaa yookiin seeronni turtii as turu keessatti uumamanii jira. Karaa komishiniitiin nu dhiyaatee jira. Hagammaatti marii kanarratti namni yaada isaa bilisaan akka kaasuuf yaada kaanii caqasuu kiyyatti ta'a jennee osoo hin taane mariidhaaf waan dhufneef biyya jabduu ijaaruudhaaf waan dhufneef yeroo ammaa kanatti akka biyyaatti akka Itoophiyaatti dhimma nagaa irratti Itoophiyaadhaaf nagaa barbaachisa jennee marii kanaaf as jirra. Obbo Mangistuun itti dabaluun hirmaattonni marichaa kutaalee biyyattii hundarraa waan dhufaniif bakka bunaa fi shaayitti yeroo wal baruu fi walitti dhiyaatanii haasa'uu waan jiruuf kun ammoo tokkummaa keenya daran akka cimsannuuf carraa guddaa nuuf uumeera jedhan. Bakka bunaaf shaayitti yeroo boqonnaa keetiitti namoota hedduu sabootas hedduutti as jira waan ta'eef Itoophiyaa bakka bu'anii namoonni baay'een as jiranuuf namoota kana yeroo sa'aatii argattee turtii hagammaa kana keessatti namoota hedduudhaan naannoo garaa garaa keessaa dhufan waan ta'eef isaaniin haalli itti wabarataa turree fi akkaataa itti deemaa turrelleen gaariidha jechuudha. Haati Siinqee Saafiyaan itti dabaluun marii itti jiran kanaan yaadaa fi afaan tokkoon walii galanii injifannoon akka bahan abdii qabaniif. Yaada tokkoo fi afaan tokkoon walii galtee takkaan waan itti jirru kana fixannee injifannoo bareedaadhaan ni baana jee yaada.